Aga Undi ummatuma midiya hawasa Wirtu walqixxumma odeeffannoo dansaa Kennine fudhanna loogii dhabamsiisna Riqicha dhugaatiin hawaasa teessisna Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetworkii kun qophii yayyaba aartiiti. Qophii yayyaba aartii torbaanitti al takka kan isinii dhiyaatoo ta'u qophii yayyaba aartiittis keessummoota namoota ogummaa adda addaa qaban kan ummataaf hojjetanii wajjin wal isin barsuudhaaf guyyaa irraa akkuma beekamu keessummaa keenya aartistii jaalatamaa fi beekamaa aartistii Shaaloom Miidhagsaa wajjin qophii yayyaba aartii qophiin kun yeroo jalqabaaf kan isin dhiyaatoo ta'u yayyaba aartii namoota muuxannoo fi ogummaa adda addaatiin uummata isaanii tajaajilan qabatee kan wal isin barsu ta'a. Egaa har'a guyyaa irraa keessummaa keenya tokko qabannee isin dhiyaannee jira. Keessummaan keenya kunis aartistii Shaaloom Miidhagsaa jedhama. Mee aartistii Shaaloom Miidhagsaa osoo gaaffii deebii keenya duratti seenin aartistii Shaaloom Miidhagsaa eenyu uummataa wajjin? Shaaloom uummanni sirba waan beeku amma tokko amma kana beekamtii isin qabu garuu amma tokko gara sitti dhufaa jira. Wanta gaggaarii yoo qabaanne uummannis nu beekaa jedhee yaada kana booda hojii baay'ee nu harka jira. Uummata wajjinis wal baruudhaaf dadhabbii guddaa nama barbaachisaa. Isaaf immoo itti deemaa jirra Rabbi wajjin. Shaaloom jechuun akkamitti nuuf ibsa galleena. Meegaa akkuma beekamu Shaaloom aartistiidha. Aartistii jaalatamaa fi kabajamaa uummanni hedduu jaalatudha. Mee aartistii Shaaloom osoo gara aartiitti hin dhufiin dura gara aartiitti dhufuudhaaf kaka'umsa kasii ta'e maali? Moo fedhiin aartii si keessa jira moo sababa wayiitu jira? Fedhiin aartii na keessa jira. Durauma baadiyyaa yeroo jirus raadiyoo maatiitiin dhaggeeffanna sirboota durii baay'een jaaladha. Isaan baay'een dhaggeeffachaan ture. Sirboonni waggaa sirba nu affeeran sagantaan sirbaa yeroo jiru sirba baay'een dhaggeeffadha yeroo san eegee. Waggaa sirbuun raadiyoon yoo sirbi bade baay'een haara yoo sirbi darbe. Naa baay'een jaaladha sirba durittumaa nan dhaggeeffadha. Garuu weellisaa ta'uuf hawwii akkasiin qabuyyuu baay'ee hawwiin koo duratti taatessaa ta'uudha. Taatessaa ta'uu baay'een jaaladha. Nan fiigas dura. Diraamaa hojjechuu. Diraamaa taatessaa oduun ta'e natti tola yoo. Fedhiin kee ijoollummaadha. Isarratti amma tokko yaaleen tures yaalaan jiras isa natti tola iyyuu. Isarraan kanaaf nan fiiga. Atileetis jechuudha. Nan fiiga duratti ammammaan jiru. Hawwii koo tureeyyu. Nan fiiga haara fiigeen beeka. Gizee Haayileen faan fiigan Qananiisaa Faayiruu fiigan nan laala. Magaalaadhaa qe'een keenya iddoon itti guddadhe naannoo kiiloomeetira 5 baadiyyaa keessa. Naa fiigicha laalee tanan gaafa fiigicha laalee karaa maatiitti deebi'u fiigatan galaa. Naa fiigicha kanatti nan jaaladhaayyuu malee weellisaa sirba baay'een dhaggeeffadha. Weellisaa ta'uudhaaf garuu akkasitti hawwii akkasiin qabu tureeyyu. Akkuma tasaati akkas keessa gale. Haa ta'u akka nuun jettitti Shaaloom gaa fedhiin kee ijoollummaa taatessaa yookaan ammoo nama diraamaa yookaan komedii hojjetu ta'uudha. Sanarra dabree ammoo atileetis ta'uun fedhii kee ture. Mee haa ta'uuti adeemsa keessa ammoo aartii hordofuudhaan namoota sirban namoota durii dhaggeeffachaa turte sirboota hordofaa turte dhumarratti aartiitti seenuu dandeesse. Mee akka fakkeenyatti sirboonni dur gaafa ijoollummaa keetii dhaggeeffachaa as geesse kan dinqisiifattu san keessaa mee tokko
nu jechuu dandeessaa innis eenyume namni dinqisiifattoo jiraata. Yaa warri duratti baay'ee cimu sagaleen isaanillee baay'ee waan cimuuf sarree si jechuun danda'u garuu Alii Birraa fa'aa baay'een jaaladha nan dhaggeeffadha. Nuhuu Goobanaa fa'aa Daawitee fa'aa baay'een dhaggeeffadha duratti nan jaaladha. Dubaroota keessaa maqaan isaanii na jalaa bade baay'ee kan jaaladhu Daawwee. Nan dhaggeeffadha. Haloo Daawwee sirriitti nan dhaggeeffadha. Mee sirba artistii Alii Birraa keessaa? Na Meetii Jamamaa fa'a. Meetii Jamamaa fa'a. Sirba Alii Birraa baay'een jaaladha garuu seen sirbu. Tokko akkami sagalee nuun jettu? Lakkiin jedhu. Haa ta'uti. Baay'ee waan kabajuuf sagaleen kiyyaa afaan isaanii waliin gitu waan ta'eef hin yaalu. Haa ta'uti mee nuti dhaanillee jechuudha akka dhaloota ammaatti sirba kan hedduun beeka. Keessaafuu sirba dhiyeenya bahee jira. Sirba ammayyaa hojjete tokko laaleetiin jira. Isa sanirratti gaafa sirba san hojjettu sirbi sunis biyya keessatti hin hojjetamne akka laaleetti kiliippiin isaa gara biyya biraatti hojjetame. Sirba kan hojjechuudhaaf chaalenjiin si mudatee fi mudannoon akkuma beekamu biyya keessattuu artistoonni kiliippii tokko hojjechuudhaaf chaalenjiinis ni jira yaa ni beekama. Haa ta'u mudannoonis ni jira. Mee ati akka mudannootti isaa ta'u akka chaalenjiitti gaafa sirba kana hojjettu maaltu si mudate yookaan chaalenjii si qunname maal fa'aadha? Chaalenjiin baay'eedha. Mudannoon adda ta'e hin jiru garuu chaalenjiitu baay'ata. Tokko gaafa biyya san seennu ho'i akka maleedha. Dubaayii baay'ee ho'a. Inni tokko chaalenjiin akka ta'e ture. Innaa chaalenjii moodeel barbaadudha. Modeela argachuuf baay'ee rakkanni. Lammaffaa chaalenjiin karaa diinagdeetiin illee akka yaadne miti. Baay'ee cimaa ta'e. Isaan kana chaalenjiin koo inni guddaan ho'a fi modeela barbaadudha. Anni waliin modeela taate kan hojjettu modeela nama keenyaan arganne keessattuu ijoollee Oromoo baay'ee barbaanne hin arganne. Isaan irratti xiqqoo chaalenjii guddaatu na qunname. Isaan kana biyya baay'een beeku. Achirratti namoonni achi jijjiiran tokko nu gargaaraniiti cumaan hojjenna. Akkaan dhageetti komii uummata keessaa yeroo tokko karaa sooshaal miidiyaanis haa ta'u akkaan dhageetti artistii Shaaloom namni dhabameeti moo ijoolleen Oromoo dhabamteeti moo akkamitti intala sana kiliippii sanirra fayyadamee ja'anii akka xiyyeetti gaa namni gaafa biyya san dhayitu moodelistiin akkamii? Namoonni baay'een nuun jechaa turan. Karaa keessattis na barreessaa ni jiru ijoolleen shamarran Dubaayii jiran. Ani dura asiyyuu hoo deemnu ijoollee keenya wajjin hojjechuudhaaf yaadni kiyya nama keenya barbaanne hojjenna. Ijoollee feesbuuk irratti beeknu hin jiru hin argina wal beekus baannu ijoollee babbareedni hin jiru. Ijoolleen sana argachuudhaaf beekamtii hin qabdan jedhanii warri nu dan jiru waan itti qoosnu fakkaate. Ani kanaan dura sirba tokkoon qaba sirbi suni baay'ee dhaggeeffatame beekamusi garuu yeroo dubbisnu waan itti qoosnu itti fakkaate ijoollee jiran. Kun isaanii nu beellamanii hafu kun isaanii hojii qabnedha nu didan sirba hojjechuu dhufne yoo jedhan. Dubaayitti jedhaniituma nutti qoosaniituma bilbila cufatanii. Kanatti ijoollee argachuu hin dandeenye nuti warrumti sirba kana nu waraabanii Hindoota warra nama biyya biraadha. Hindoota isaanii guyyaa beellama isaan nutti beellaman modeela barbaadatti hin hafne nuyi bilbilee fi nutti hin tolle har'a modeela hin arganne. Cumaan galgala nu bilbilee boru sa'a meeqatti ol beellamna sa'aatii kana jedhanii ol beellamne modeela hin arganne jennaan nuyi isinii barbaadna jedhan. Akkasuma modeela 30 nu ergan telegiraam irratti. Afrikaa, Hindii, bakka biyyarra kan jiran modeela baay'ee nu ergan. Kan biyyoota adda addaa. Itoophiyaa bichaa keessa hin jirre. Achumaan Dawub Afrikaa wayitu jira. Dawub Afrikaa san Itoophiyaa fakkaatti. Ishii barbaadeen Itoophiyaa fakkaattis waan ta'eef jedhu ishii kaastee waan godhu. Ishiin immoo nutti hin tolu guyyaa 3 booda 7 booda hin danda'u nuun jette. Achumaan yaallee kan biraa filadhaan nuun jedhanii yoo filannu isheen kun arganne yoo laallu ishee kan wajjin hojjennan jennee haasofnee erginaaniif ishiinis nan hojjedha nuun jette.
kana kanatti arganne malee yaanni kun achumatti jijjiirame malee sababa kana kanaatiif malee nuti nama keenya wajjin hojjechuu yaada qabaayyoon garuu waan argataniif warreen na dubbisanii too Dubaayitti warri na didan baay'eetu jira isaanillee maybe nu arganii nu laaluu danda'u amma dhugaa hin beeku ijoolleen keenya babbareedduun baay'eetu jira ijoolleen Oromoo hedduutu achi jira kan baay'ee bareedan uffata aadaallee maatti nuffisan kan naan jiran jiru uffanni aadaa immoo nu jalaa badee riippoortitti kanaaf akkasitti dhiisni malee waan uffanni aadaa asuma fudhattanii gaafa deemnu jalaa badee asuma fudhannee deemnu asii yoo fudhannee deemnu riippoortii keessatti nu alaa bade amni kunis mudannoo tokko gaaffiin asii gaafachuu kee tokko biyya keessatti fakkeenyaaf namoonni gaafa jalqaba biyya alaa bahu yeroo jalqabaatiif miti akkanatti himtetti yeroo biyyaa ba'anii mudannoo hedduu nama mudata mee mudannoo addaa akkasii mudate ni jira yeroo kilippiis waraabuuf deemtanis ta'e yeroo gara Duubaayitti deemtu jechuudha yeroo jalqabaaf deemte yeroo kana mee mudannoo si mudate yoo jiraate mudannoon addaa kan nama mudate mudannoon tokko garuu kan nama mudate akkami beektaa hoteela isaan itti hoteela bakka itti waraabamne jira mijaayoo algaallatti manaan si wajjiniin bakka itti nu waraaban jira hoteelli sun hoteela guddaa international na guyyaa lammaffaadha waraabbiin guyyaa lammaffaa sanatti yeroo baay'ee jara jalaa hin turra beellama tokko irratti waliin haasa'uudhaaf waggaa deemnu jalaa turra isaan sa'aatii jennaan sa'aatii 4 jennaan sa'aatii 4 duwwaatti achi jiru kanaaf dursinee deemne nu hoteelicha san har'a dursinee dhaquu qabna jennee dursinee yoo deemnu hiriyoonni koo lama ala jiru roobsaniif abdiini hoo akka malee ala dhaabbaname hoteela isaa amma isaan dhufanitti seenuu hin dandeenyu kanaaf dadhabee bakka hoteela ala dhaabachuu baay'ee natti to'een ol seenan calliseetuman seenu hoteelicha yoon seenu fuuldura receptionii jira isheetti amma tokko afaan kanas baay'ee hin danda'u isheen numaatti dubbanne calliseetuman dhaabadhe hoteela san keessa hoteelichi keessa hin ho'u hin qorra akkuma keenya kana ventileetarri IC'n waan jiruuf achi dhaabadheetan mastaawotii keessan ala laala ijoollee kaameeraan lakkana ilaalaan hundumtu kaameeraan na laala hin argine nan dhaabadhaa achumaan roobsan faan yoo dhufanu jarri yoo dhufan jara wajjin achumaan seenan darbii kurnaffaa irratti waraabbiin keenya ol ba'anii deeman yoo na laalan waan hin jiru achumaan dhaabadhaan mucaanoo jennaan shaaloom jennaan hin jiruwan isaan maaliif bira deeman yeroo san yeroo deeman anatu isaan dhiisee ol seene alaa jarri hoo dhufan warri hojii nu waraaban hoo dhufan achi alaan argataniiti ani waan keessa jiruuf yookaan keessan fudhannee deemna isaan jedhaniiti isaan jumaan duubarraan liiftiidhaan ol ba'an isaan ani isaan hin argine ol ba'an yoon gadi ba'u hin jiran namichi na barbaada hoo dhufuu na waamee warra nu waraaban hindicha wajjiniin ol ba'uudhaaf gizee deemnu gaardiin dhufee nutti cufe paaspoortii fidaa eessaa dhufee callisee kanas dhaabatu naana jedhan achumaan ani paaspoortii yoo laalu paaspoortiin koo manatti gateen dhufe immoo achumaan hin seentan nuun jedhanii fuuteen baatu jedhanii nu dhorkanii waan godhu dhabe namichi na fuudhee ba'eet taaksii biraatiin alarraa gara biraatiin taaksii biraa kontireeffatee taaksii biraatiin nasiisisee giraawundii seennetti hoteeluma sana giraawundii see giraawundii irraa liiftiidhaan ol ba'anii waraabamee ba'e. Malee wanta addaa akkas wanti addaa amtu hin jiru. Waan ajaa'ibaati. Meeshaa loom oguutu akka gara duubatti si deebisaa sirboota hanga ammaa hojjechaa turte keessa sirboota aadaatii meeqa hojjettee akkasumas sirboota ammayyaa meeqa hojjette singiliin. Sirba baay'een hojjenne sirba shaashoo jedhu tokko hojjedhe yeroo sana hiriyoonni koo warreen jajjaaladhu hiriyoota koo bichaa oduun taane warreen jajjaaladhu baay'eetu mana sirreessaa ture sababa saniitiif sirba sana hojjedhe sirbi sun qilleensarra oolee tureera naannoo waggaadhaan dura waggaa lama akkasin ta'a yeroo sana sirba shaashoo jedhu kana. Shaashoon kan aadaati. Kan aadaaruun taane sirba kan ummataati. Shaashoo jechuun maal jechuudha? Shaashoo jechuun waan adii farda adii. Shaashoo jechuun wanta adiidha. Waan adii fi farda. Amma nuti maqaa fardaa daamaa jennaa, bulee jennaa, bulloo jennaa, shaanqoo jennaa, shaashoo jennaa adiidhanii. Innaa kanaaf akkasitti maqaa kana moggaasne mootiitu barreesse. Mootii badhaasuuf barreesse mucaa maqiidha.
Isa tu barreessee fidee sirba kana hojjettu malee naan jedhee achumaan shoon laaluu namoonni hedduun namoonni jajjaalannuu mana sirreessaa jiru yeroo sanii sababa sansaniin sirba kana hojjedhee gallakkisee yoo san. Gaariidha. Akkuma beekamu dhiyeenyatti sirba ammayyaa tokko kiliippiin hojjechuu kan keenyas argeen jira. Hordoftoota fi daawwattoota keenya xiqqoo sirba artistii Shaaloom Miidhagsaa dhiyeenya bahee dhageeffannee walitti deebisa. Hangasituu turtii gaarii. tana gifti hamma amma asgenyutti naagaaf jalala maleenu taasa gargar banen beeknu hamma amma tana gifti hamma amma asgenyutti naagaaf jalala maleenu taasa gargar banen beeknu malo 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 davi kallo tana gifti hamma amma asgenyutti naagaaf jalala maleenu taasa gargar banen beeknu hamma amma tana gifti hamma amma asgenyutti naagaaf jalala maleenu taasa gargar banen beeknu malo 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 davi kallo Shaaloom gara gaafii kiyyatti yeroon dhufu aartiin Oromoo sadarkaa barbaadamurra ga'ee jira itti adda. Ingeenye aartiin Oromoo biyya kana keessa wanti guddaa wanti hojjetamin tokkoffaa aartii Oromooti. Aartistoonni Oromoos aartii Oromootti hin fayyadamne. Warri nu caalaa dandeettii qaban warri nu caalaa muuxannoo hedduu qaban hin fayyadamne aartii Oromoo. Wallistoonnis karaa diraamaatiin yoo ta'e aartiin Oromoo hin jiru. Wanti aartiin Oromoo bakka ga'e hin qabu. Baay'ee amma bara kana waggaa lamaan asitti maybe amma tokko socho'aa jira namoota tokko irraa malee aartiin Oromoo hin tuqamne. Mee aartii Oromoo guddisuudhaaf gaheen hawaasaa maali jettee yaadda?
Gaheen hawaasaa duntaanii artistoota hojii kana artistoonni hojii kana hojjechuu danda'an dandeettii kan qaban kennaa warri qaban hawaasa gammachiisuudhaaf oduu kana caalaa hojjetanii natti tola. Baay'ee yaani yeroon sirba kana hojjedhu taatessaa durattumaa hawwii kosiin jedheen ture. Inaan fadha yeroo baay'ee kiliippii garaan gahu kiliippii amman saba biraa oolaalu baay'ee na gammachiisa. Akkamitti kiliippiin Oromoo sirba afaan Oromootiin akkamitti bareedee akkanatti hojjeta kan jedhu baay'een jaalladha. Warreen alatti hojjetan please alumatti hojjedha amma booda warreen alatti hojjetan karaa adda addaatiin dhufanii kan akka Guutuu Abarraa fa'aa Shukur fa'aan asitti hojjechaa turan achi taa'anii moderni godhanii biyya biraatitti hojjechuu hin danda'ama sirba afaan Oromoo biyya keessatti bicha dirqama hojjetamuu qabu. Oromiyaan bal'oodha hin beekna. Bakka hedduutti bakka ittiin hojjetamin baay'eetu jira. Utuma jiru immoo asittis moderni gochuu hin danda'ama biyya biraattis hojjechuu hin dandeenya. Aartii jechuun afaani. Afaan uummata afaan addunyaa jechuu dandeessa aartii. Kanaafuu aartii Oromoo karaa baay'eedhaan guddisuu dandeenya. Warreen dandeettii qaban baay'eetu jiru. Warreen fayyadamin warreen dandeettii cimaa qaban እና isaanitti fayyadamanii warri dandeettii qaban immoo namoota gargaaranii nama dandeettii qabanitti kennanii akka hojjisiisan. Na kanaaf ani inaan fadhuma saniifan kilippii kana biyya san deemee hojjechuu yaade na irraa baratu yaada amma. Gara fuulduraatti hawwiin kee maal ture? Gara fuulduraatti osoo maal hojjettee sitti tola? Maal hojjechuuf karoora qabda? Gara fuulduraatti amma weelluu kanarratti of barbaadan jira iddoo kiyya. Iddoo kaman jira, iddoo kamtu naaf ta'a, iddoo kamtu narraa deema kan jedhu barbaadaa jira. So kanumarraa kan ka'e ammaanii aartiidhuma karaa weelluutiin hojii hojjechuu barbaada. Hojii gaggaarii ammas yaadan qaba. Hojii baay'een harkaa qaba. Ammas hojiin jiru na harka. Warreen hojii gaarii na erganis jiru. Isaan keessaa filadhee amma hojii biraatiin dhufuudhaaf yaadaan jira, karoorarran jira. Yeroo dhiyootti xumuree gara uummataatti fiduudhaaf yaadaan jira. Waanuma addatee, waanuma bareedaa, kilippii bareedaa, hojii gaarii fidee dhufuudhaaf yaadaataan jira. Kanaaf weelli dhumaanitti fufanatti fakkaata amma. Yoon yaadu weelli isaadhuma ta'uudhaaf yaalaa jira natti fakkaata. Iddoo kiyya of barbaadaan jira siin jedheera. Iddoo gaarii taa'ee hojii gaarii hojjedha. Uummata gammachiisa, uummata ittiin bohaarsuu barbaadaa jira waan ta'eef. Kanaaf yeroo dhiyootti nan dhufa ammas karaarran jira. Jabaadhu siin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota JMN kan dhageeffachaa jirtan qophii yayyaba aartiiti. Qophii yayyaba aartiitiinis keessumaan irraa qabannee dhiyaanne artistii Shaaloom miidhagsaa wajjin hanga dhumaatti nu wajji turaasin jecha an qophii kana dhiyeessee kana si biraan ga'e ani Lammii Abrahaamii hangasittuu turtii gaarii nu wajjin godhaasin jecha mee artistii Shaaloom artistoota Oromoorraa yeroo ammaan tana maaltu eegametti adda aartiin Oromoo akka guddatuuf sadarkaa amma jiru kana bira dabree akka addunyaatti guddatee sadarkaa gaanfa Afriikaatti sadarkaa addunyaatti akka ce'uuf gaheen artistoota Oromoo tokko tokko maali jettee yaadda maal godhuu qabanii fakkeenyaaf amma artistoonni jajjaboon jiran ijoolleen ganaa lafaa dhufootaan kan kennaa fi dandeettii adda addaa qaban dandeettii ciccimaa qabanii isaan kun haa ta'u sababa deeggarsa dhabaatiin osoo waliin bahin osoo ummataaf waan tokko hojjechuu hin dandeenye ummata keessatti hafaniiti agarru dandeettii isaanii baasanii osoo itti fayyadaman jechuudha. Kana gochuudhaaf artistoonni Oromoo kun artistoota isaan duuba jiran warreen buleeyyiin kun artistoota isaan duuba jiran kana baasanii mul'isuudhaaf gaheen hunda keenya gaheen artistoota Oromoo tokko tokko maali jettee yaadda? Akkasumas uummanni maal godhuu danda'a? Yoo maal godhee aartiin Oromoo gara fuulduraatti guddatee artistoota Oromoo kanaafis hamilee ta'anii mul'achuu danda'atti akka dhaamsaattis akka ergaattis wanti jiru jiraate asumaan uummata biraan ga'e. Aartiin Oromoo kana caalaa akka guddatu kana caalaa bakka yaadame akka ga'uuf wal gargaaruun dirqama wal bukkee dhaawachuu warreen kennaa qaban gargaaru. Akkuma beektu dargaggoon Oromoo dinagdeedhaan illee baay'ee cimaa miti. Warreen dinagdeedhaan cimaa ta'an warra kennaa qaban odoo gargaaranii aartii keessa warra jiran kennaa qaban sanitti immoo warra fayyadamuu dadhaban baay'eetu jira ijoolleen. Kanaaf isaan warri dandeettii qaban warri dinagdeedhaan irree ciman
isaan odoo gargaaranii karaa gaariitti fidanii artii kana akka guddisan artiin baazoo dandeettii barbaachisa dandeettii isaaniif immoo dinagdee barbaachisa dinagdeen jiraachuu baanaan immoo dandeettii kee qabatteetuma teessa malee bakka hin ga'uu hin dandeessu kanaafuu wal gargaaruun artistoonni Oromoo odoo wal gargaaranii istiidiyootti warri wal argan warra dandeettii qaban odoo ispoonsara ta'uudhaan warri nama sagalee qaban audio qabatanii ta'an jiru. Kilipii itti baasuu dadhabanii istiidiyoo keessa sirbi jiru baay'eetu jira. Baasuu dadhabanii. Kanaaf wal gargaaranii warra kennaa qaban warra dandeettii qabaniin wal gargaaranii oduu itti fayyadamanii jedhee yaada artii keenyatti artiin keenya bakka hedduu ga'uu danda'a. Yeroo hundaa nama tokko laalla warra beekamtii qaban yookaan immoo warra durii kana laaluun warra duriirraa fakkeenya guddaa fudhanna. Warri jalaa dhufan immoo dirqama gargaaramuun jalaa dhufan immoo iddoo gaarii ga'uun dirqama warri amma warreen haaraan warreen karaa miidiyaatti dhufan warreen hojii gaggaarii fidanii dhufanis jiru gahaa miti innis kanaafuu odoo wal gargaaranii natti tolaa dhiyaata. Mee hawaasarraa maaltu eegama? Artistiin tokko qoftiin wallee takka yookaan immoo diraamaa takka hojjetee uummata biraan ga'uu qoftiin gahaa natti hin fakkaatu guddina aartii afaan Oromoo tokkoof yookaan guddinuma aartii tokkootii fi gahaa natti hin fakkaatu. Mee aartiin Oromoo kun akka guddatuuf artistoonni Oromoo kunis hamilee argatanii hojii babbareedaa hojii jajjabaa akka hojjetaniif hawaasni yoo maal godhuu qaba jettee adda fakkeenyaaf amma aartii biraas ilaallee kan Oromoo gaafa ilaallee garaagarummaa guddaa jira. Fakkeenyaaf amma artistiin tokko sirba hojjetee gaafa inni gadhiisu kan laalamuu fi kan jajjabeeffamu xiqqaadha. Akka aartii warra biraa wajjin yeroo madaallee jechuudha. Garuu haa ta'u akka uummata Oromoo tokkotti uummanni baay'ina hangana qabu kun yeroo aartiin isaanii kuni deeggarsa dhabee jechuudha. Sadarkaan malleen akkasitti ilaalamu maalirraa ta'e jettee yaadda? Aartiin Oromoo kun guddachuudhaaf hawaasni ogee akkamii qaba? Maal godhuu qaba? Yeroo baay'ee wanti dhibu sirbi welluu bichaa miti karaa walumaa galatti dubbadha karaa diraamaatti kaalin reechaadha. Na sirba afaan Oromoo yeroo torbee tokko caalaan dhaggeeffatamu inniyyuu darbee kan dhaggeeffatamu namoota muraasa. Na magaalaa kana keessatti illee hoggaa deemtu sirba afaan Oromoo baay'ee dhageessu. Bakkuma tokko tasa yoo ta'e malee jechaadha. Baay'inaan kan dhaggeeffatamu sirbuma saba biraati. So kanaaf uummanni artistoota keenya bukkee dhaabachuu qaba. Jajjabeessuun dirqama. Kanaafuu warreen amma sirba kiyya gizeen namoota baay'ee illee sheer naa godhaa jedhee warri sheer hin godhin jiru waan si dhibu. Ani weellisaa cimaa ta'ee miti. Yaalirraan jira baasoo. Yaalirra waan jiruuf quuqamumatu biyya san nageessisee akkan kana hojjedhu yookaan immoo namoota caaluudhaaf odoon taane bakka quuqamuma kilippii gaarii waraabu waan an barbaadefan achi deeme. Kanaaf wal jajjabeessu waan biraa miti. Hir'ina achi keessa jiru ilaaluu odoon taane akkamumatti hawwii san laalanii yaaluun keenya gaariidha. Kanaaf wal jajjabeessu sheer walii godhu. Wal kadhateeti namni sheer godhu. Namoota muraasa artistii muraasa fi kan namoonni sheer godhan odoo itti himatin. Kanaafuu wal gargaaruun wal bukkeedha. Anjalaa dhufaanis anuma isaan wal qixa jiru sana hin gargaaru. Wal gargaaruun hin jiru artii Oromoo keessatti. Kanaafuu kana wal gargaaranii wal jajjabeessuun bakka hir'ina qabu irratti hir'ina sana walitti himanii wal jajjabeessuudha malee yeroo baay'ee dhaggeeffatamuu dhiisuun miidiyaa irratti dabarsanii ilaalchisuun wanni biraafu miidiyaadhuma keenya irratti illee sirba afaan Oromoo akka itti darbu gaariidha yaaduun. Kanaafuu kana irratti hir'ina guddaa jira. Hawaasni keenyas bakka jirutti. Kanaaf hawaasni keenyas sirba sanii bareedee yookaan immoo wantiin isaa gahaa ta'ee ilaaluu osoo hin ta'in artistoota buleeyyii qofa jajjabeessuu fi akkuma baratame hordofuu qofa osoo hin ta'in artistoota amma gara aartiitti dhufanis hamilee isaaniitiif mooraalii isaaniitiif yeroo itti aanu jabaatanii akka hojjetaniif jajjabeessuun dirqama hawaasaati jetta jechuudha. Eeyyee dirqama hawaasaatiin jedhanii artistuma tokko artistuma lama sadii Hacaaluurraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Hacaaluun amma fakkeenyaaf kireeditii faa kennaa namoota baay'een jajjabeessaa
nama kennaa qaban jajjabeessaa ture. Isarraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kanaafuu warreen har'a hacaaluu kan ta'an baay'eetu jira. Kan hin mul'atin. Kanaafuu isaan dandeettii odoo qabanuu tokko jee namni lama ja'a. Kanaafuu wal jajjabeessuun warreen akkasii kana karaa artiitti fiduu malee hin jedheetu yaada. Gaariidha. Meeshaaloo akkuma beekamu gaa artistiin tokkos ta'e namoonni hojii garaagaraa hojjetan gaafa hojii tokko hojjechuuf deeman waan fakkeenya godhatan qaban, waan hordofan qaban. Fakkeenyaaf ani amma as taa'ee gaafan gaazexeessaa ta'uu gaazexeessaa laalaa turee fi kaniin jechuudha. Fedhiina keessa jirurraa kakee gaazexeessaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Ta'uus danda'a, ta'uus dhabuu hin danda'a. Haa ta'uuti mee ati gaafa ijoollummaa keetii sirboota dhaggeeffataa turte hedduu natti himtee jirtaa. Namoota hordofaa turte, namoota hedduu hordofuudhaan jaalallee aartiirraa kakee aartiin akka si haamte natti himtee turte. Haa ta'u mee addatti artistiin ati dinqisiifattu sagaleenis ta'e cimina hojii isaatiin eenyu? Sagaleedhaanis ta'e cimina hojiitiinis artistoonni yaa beekamaadha. Hacaaluu odoo hin yaamne kan darbu hin jiru artistii Oromoo ta'e Hacaaluu yeroo keenya kanatti Hacaaluu maqaa Hacaaluu odoo yaamne artistiin hin jiru natti tola Hacaaluun cimaadha. Kan biraa kan baay'ee dinqifadhu Kikiyyaa baay'een jaalladha. Kikiyyaan baay'ee cimaadha. Hin barreessaa, ofumaaf barreessaa, ofumaaf qindeessa waa hedduu ofii hojjeta. Naman baay'ee jaalladhu kabaju sirboota isaallee baay'ee dhaggeeffadha. Durellaa irree ta'u ammootti illee natti tola inni karaa ammayyaatti toluuf guutuun natti tola. Guutuu wajjin hojjechuuf illee na yaada. Isaan kana jiru artistoonni jiru Andu'aalam faan jiru warreen ammaa Yoosan faan jiru Sinnishoo faan artistoota hedduutu jira waamee hin fixu. Kanaaf isaan kana baay'ee na akka artistii Oromoo tokkotti artistii Hacaaluu fi fakkaatu isaanii hedduu dinqisiifatta. Addatti Kikiyyaa baay'een dinqisiifadha. Kikiyyaa walaloo baay'ee barreessaa cimaa gedeleessaadha. Natti tola. Kikiyyaa badhaadhaati jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota JMN qophii keenya gara goolabuutti dhufnee jirra. Mee artisti Shaaloom dhumarratti akka dhaamsaatti wanni dhaammattu yoo jiraate wanti akka dhaamsaatti dhaammattu yoo jiraate maali mee ummata biraa ummatatti maal dhaammachuu barbaadde akka artistii tokkotti akka artistii Oromoo ammareef guddachaa jiru tokkotti dhaamsi ati ummata keenyaaf qabdu? Dhaamsani ummataaf qabu warreen dandeettii amma fakkeenyaaf akkuma duraan jedhee warri sirbuu hin dandeenye warri taasisaa ta'uu hin barbaanne artii Oromoo keessatti hedduu jira. Artiin Oromoo artii jechuun artii baay'ee jira. Kanaaf artii san keessatti warri artii keessatti hirmaachuu hin dandeenye waan hirmaachuu danda'uun odoo artistoota warra kennaa qaban odoo gargaaranii baay'ee natti tola jedheettanii yaada. Artistoonni dandeettii qaban dandeettii isaaniitiin artistoota lafaa dhufan tokko artistoota qacalee reef lafaa kaan tokko akka gargaaranii fi uummanni diinagdeedhaan amma aartii gaafa hojjettu by the way diinagdeen barbaachisaadha aartii tokko hojjechuu fi akkuma atu reef naan jette chaalenjii reef natti himtee turte keessatti diinagdeen murteessaadha. Lafaa kaatee milkaa'ina nama kee tokkoofu diinagdeen barbaachisaadha. Kanaaf uummanni artistii tokko karaa diinagdeetiinis yaadaanis deeggaruu qabanii jettaa jechuudha. Kan deeggaruu qabu wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabachuu rakkina jiru walitti himanii wal cabsoo odoon taane wal jabeessuu namni tokko waa tokko hojjechuuf yoo yaalu waan san irratti hawwiisaa san irratti itti dabalanii fi gargaaruu jajjabeessuun jedheetanii yaada. Artistoonni Oromoo hedduu jira. Artii Oromoo bakka gaariidhaan gahuudhaaf warri yaalan warri tattaafatan jiru ammayyuu. Kanaaf hin hojjetamne odoon taane hojjetamaa jira. Akka gaariitti hojjetamaa jira. Amma gaarummoo hojii baay'ee eeggata artistoota Oromoo ammas hin hojjetama jedhee yaada. Amma tokko hacuuccaa jalaas ba'aa jiru jedhee yaada amma tokko. Kanaafuu yeroo kanatti fayyadamnee artii Oromoo odoo guddisanii warri dandeettii qaban warri maqaa qaban warreen uummata irratti dhaga'aman uummata irratti jaalataman uummata odoo gammachiisanii wanta baay'eedhaan jedhee yaada. Kanaafuu artiin waan hedduudha artiin waan baay'eedha. Miidiyaan keessan baay'ee gaariidha cimaa
jirraa miidiyaa baay'ee nutti tola. Ammas jabaadhaa kana caalaa hojjedhaa. Artistoonni karaa miidiyaatti ittiin dhufiin baay'eetu jira. Isaan karaa natti fidaa affeeraa artistoota Oromoo affeeraa. Dandeettii warra qaban dandeettii isaanii uummata biraan akka gahan ammas as fidaadha. Jabaadhaadha baay'ee natti toleera galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Jirraa Miidiyaa Neetwork qophii yayyaba aartiitii qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Sagantaatti aanuun torbaan dhufu artistii biraa keessummaa biraa qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Hammasittuu turtii gaarii waan wajji taasiftaniif galatoomaa horaa bulaa. Kennine fudhannaa loogii dhabamsiisnaa riqicha dhugaatii hawaasa teessisnaa.